Ajajaan olaanaa Aboo Jalmarroo Dirribaa erga biyyaa bahanii carraa lama qofa qabaachuusaa namoota siyaasaa gameeyyii duraaniitii fi kan birootiin kaafamaa jira. Jalmarroon biyyatti kan deebi'u yoo ta'e carraa du'aa alatti kanaaf yoo ta'e ammoo diyaaspooraa ta'uudhaan lubbuun jiraachuu mala san ta'uu baannaan hiree woboon qabu ammoo wal xaxaadha jedhan obbo Leencoo Lataadhaa kan yeroo baay'ee namoonni hedduun xurumbaa mootummaa Abiyyi Ahmad jechuudhaan waaman haasaa godhaniin Jalmarroon hillima yookaan marfamamaa keessa galee jira jedhan obbo Leencoo Lataadhaa. Jalmarroon amma immoo akkamitti deebi'an qabxii ololaa isa guddaas ta'ee jira. Haa ta'u malee keessa beektonni akka jaanitti Jalmarroodhaa fi Jalgammachuun hogganootiin waa meeqa hojjetanii qabsoo uummata Oromoo asiin gaan dhimma kanarratti ammoo dursanii osoo marfata isaanii hin cufatin akkanumaan utaalanii gara Taanzaaniyaatti ammoo kan imalan hin fakkaatu jedhan. Jalmarroon yeroo qaama sadaffaarraa ammoo gaafii maritti akka hirmaatu isaaf dhiyaatu wabii qaama sadaffaa qofaa abdatee osoo gara Taanzaaniyaatti hin imalin dura ammoo torbee lamaaf marii godhaa tureen booda ammoo ajajoota olaanoo afur tokko lixarratti kan biraa ammoo jiddu galeessatti akkasuma kibbattii fi gama biraatiin kaabatti muuduudhaan hanga Oromiyaatti ajajaa kumaandii poostii jiddu galaatti muudama laachuudhaan ajajoota birgeedii 24 waliin ammoo erga muudama laatee xumuree hojiitti galchee waamicha qaama sadaffaa fudhachuudhaan ammoo Taanzaaniyaatti fuula deeffatee akka ture odeessi bahe ni mul'isa. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroon durumaanuu shira hojjetamuudhaaf ture osoo beekuu fedhii araaraaf qabanii fi gaafiin Oromoo karaa nagaan ammoo deebii kan argatu yoo ta'e wareegamaaf qophii jechuudhaan imalee akka tures himamee jira. Garuu Taanzaaniyaatti kan hafan Jalmarroodhaa fi ajajoota woboo qofa osoo hin ta'in ammoo qaamonni mootummaa bakka bu'anii marii nagaatiif Taanzaaniyaatti hirmaatanii turanis osoo biyyatti hin deebiin Taanzaaniyaa jiraachuun isaaniitis mirkanaa'ee jira. Ambaasaaddaroonni Ameerikaatii fi Noorwees lama achuma Taanzaaniyaatti akka argamanis qaamni dippiloomaasiitti dhiheenyaan maricha hordofaa ture himee kan jiru oggaa ta'u dubbiin akka obbo Leencoo Lataa dubbatan kana xinxala gabbu'aadhaan osoo hin taane ammoo obbo Leencoon akkana kan jaan mootummaan ajajaa riphee lolaa biyyaa baase deebisee ammoo biyyatti galchuun isaa akka lolus hin hayyamu. Jalmarroon helikoophteraan kan deebi'an yoo ta'an ammoo mootummaan helikoophteraan rukuteen ni ajjeesa. Mootummaa kamtu qaama isa lolu akka bosonatti deebi'ee galu hayyama jechuudhaan obbo Leencoo Lataadhaa ammoo kan dubbatan akkanatti. Garuu Jalmarroon biyya alaa turuun isaa mootummaa fi woboon ammoo marii marsaa sadaffaa eegaluudhaaf eegamaa jiraachuu citiin jabduun baatee nu geessis ni mul'isti. Dhimma marii araara marsaa lammaffaa fashalaa'e kanarrattis xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad yaada isaanii kennuudhaan marii araaraa marsaa sadaffaatiif ammoo abdiin jiraachuu waan jedhan qabu. Yaaliin marsaa lammaffaa woboodhaa fi mootummaa walitti araarsuudhaaf ammoo biyya Taanzaaniyaatti godhamee milkaa'uu dhabuun isaa uummata biratti gaddaa fi capha hamilee guddaa ta'uun ifa kan jaan obbo Jawaar Mohammad. Gama ummataatiin marsaa kanatti yoo xiqqaate qaamoleen lamaan waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan ammoo walii galtee lola dhaabuurras ni gahu jedhee abdiidhaan ammoo eegaa ture ummanni kan jedhan keessattuu ajajoonni waraanaa dirree lolaarraa mariidhaaf ammoo kan akka Jalmarroo faan dhufuun abdii araarri ni milkaa jedhus akka malee ol kaasee ture kan jaan obbo Jawaar Mohammad. Marsaan lammaffaan kun akka kufaatii guddaatti ammoo yeroo dhiyaatu agarra. Hawwiin marsaa kanatti walii galtee irra gahu jennee ammoo hawwiin qabaachaa turre milkaa'uu baatus bakka mariin kun irra jalqaberraa ammoo yoo ilaalle karaa fagootu deemamee jira. Mootummaa fi woboon imala dheeraa deemaa turan jechuun obbo Jawaar Mohammad kan dubbatan sadarkaa araarri hin barbaachisu yookaan ammoo hin danda'amu jedhurraa kaaneeti bakka kana geenye jirra. Hoggansi olaanaan qaamota lamaanii ammoo wal fuuldura dhufee mari'achuurraas ammoo geenye jirra jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad dubbatan. Kanaafuu araarri kun ammoo saffisa nuti hawwinuun dhufuu dhabuun ammoo waan gaddisiisaa ta'us abdii kutachuun garuu hin barbaachisu. Abdii kutachuus ammoo hin dandeenyu fala biraatis hin qabnu. Kanaaf ammas
mariin araaraa itti fufa jennee abdanna jaan obbo Jawaar Muhammad qaamota marii araaraa marsaa lammaffaa kanarratti hirmaatanii fi maddeen garagaraarraa waan anu hubadhee fi dhimmoota marsaa itti aanuuf ammoo ni gargaara jedhu armaan gadittis dhiheessuun fedha jechuudhaan obbo Jawaar Muhammad yaada isaanii kan itti fufan marsaa lammaffaa kanarratti qaamonni lachuu araara buusuudhaaf ammoo yeroo kamuu caalaa fedhii dhugaa qabaachaa akka turan mirkaneeffadheetiin jira jedhan kanarraa kan ka'e gamni lachuu akkuma ummataa marsaan kun ammoo labsii waliigaltee araaraatiin xumurama abdii jedhu qabaataniiti dhiyaatan kan jaan hirmaattoonni hundumtuu waboo mootummaa fi jaarsoleenis ammoo abdii araaraan ammoo xumuruu qabaatanii waan dhaqaniif bakka yaadan gahuu dhabuu isaaniitti miira dallansuu keessa seenan jedhan sababbii kanaanis marii marsaa itti aanuutiif ammoo bifa karra saaquun osoon goolabiin addaan baan gamni lachuu marii gaariin ammoo araara buusuudhaaf dhaqanis waan walirraa barbaadan kennuu fi fudhachuudhaaf garuu guututti qophii waan turan hin fakkaatu marsaa tokkoffaarratti waan walirraa barbaadan walirraa hubatanii addaan baan marsaa lammaffaarratti ammoo waan waliif kennuu hin dandeenye waan addaan baafatan natti fakkaatan jechuudhaan ammoo marii araaraa waboodhaa fi mootummaa gidduutti deemaa ture kan marsaa lammaffaadha ammoo waliigaltee malee xumurame gubbatti obbo Jawaar Muhammad waan hubatan kan dubbatan kanaafuu yoo wal dhabdee kana nagaan furuudhaaf ammas murannoo qabaatan hojiin itti aanu qaamonni lachuu wantoota gamni kaan ammoo guutuudhaaf gaafatan fooyyeessuudhaan dhiyeeffachuudhaaf qophaa'uu qabu kana jechuun ammoo wantoota wal fudhachiisuun hin danda'amne dhiibuudhaan ammoo wal danquu dhiisuu qabu marii araaraa keessatti waan hawwanii fi naan mala jedhanii ammoo yaadan mara argachuun hin danda'amu waan naan mala jedhanii yaadan hundaas ammoo dhabuun hin danda'amu qaamni lachuu jiddu galeessummattis akka dhufuutu barbaadama jedhan obbo Jawaar Muhammad mootummaa fi waboodhaanis sababni guddaan araara kana ammoo danqaa jiru wanti walirraa barbaadan adda fagaachuunattis hin fakkaatu jedhan danqaan guddaan ammoo wal amantaa dhabuudha jedhan seenaa hariiroo qaamota lamaaniitii fi aadaa siyaasaa biyya keenyaarraa ka'uudhaan ammoo yoo laallu wal amantaa dhabuun isaanii waanuma eeggamu jechuudhaan waboo fi mootummaan wal amantaa walirraa kan qabne obbo Jawaar Muhammad saaxilan qaamonni alaa kan barbaachisaniif qaamni sadaffaan rakkoon kun ammoo waan hubatamee fi kan jaan araarsitoonni kunneen ammoo qaamota lamaan waliigaltee araaraatiin ga'u qofa otoo hin taane hojiitti hiikamuu waliigaltichaatis ammoo mirkaneessuudhaaf itti gaafatamummaas akka fudhatan waliigaltee keessa galchuun rakkoo wal shakkii kana fooyyeessuu fayyada kan jaan qaamonni keessaa fi alaa araarri ni dhufa jedhanii ammoo gaddaa turan amma ammoo fashalaa jechuudhaan gammachuu hudduu of dhiitaa burraaqaa jiru jechuun obbo Jawaar Muhammad diinota Oromoo kan balaaleeffatan mariin marsaa biraa akka hin qindoofneefis ammoo danqaa uumuudhaaf shiratti seenanii jiran jechuudhaan kan dubbatan obbo Jawaar Muhammad hoggansi waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa ammas ejjennoo dubbii karaa nagaan furu yoo qabaatan qaamonni nagaa hin barbaanne kun lixanii akka hin seenne ammoo qaawwa hunda itti cufuu qabu jechuudhaan ergaa dabarsaniif dabalataanis gochaa fi jechaa carraa marsaa itti aanu dhiphisu yookaan ammoo fageessuu danda'u irraa of qusachuu qabu kunis lola gama miidiyaatii fi lola dirree irraa hammeessuu dhaabuu dabalata jechuudhaan kan dubbatan wal haleellaa yeroo ammaan tanaa Oromiyaa keessatti waboo fi mootummaan gaggeessaa jiran kanas dhaabuu akka qaban obbo Jawaar Muhammad gaafatan hamma nu badheetti deeggartoota gama lamaanii kan waraana bilisummaa Oromoo waboo fi mootummaarraa immoo duulli dhahii cabsi barbadeessi waggoota darbanii hedduu hir'achuudhaan yaanni araara deeggaruutii fi hawwiin nageenya akka buuf qaban ammoo yeroo kamuu caalaa guddatee jira jechuun obbo Jawaar Muhammad kan dinqisiifatan ammas yaaliin marsaa lammaffaa milkaa'uu dhabuu isaatiif gamaa fi gamanatti quba akeekuudhaan ammoo ololaan wal madeessuun miidhaa malee faayidaas akka hin qabne hubatamuu qaba jechuudhaan ergaa jabduu deeggartoota mootummaatii fi kan wabootiifis kan dhaaman obbo Jawaar Muhammad kan fayyadu ammoo gamni ofii deeggaran maritti akka deebuuf ammoo waan irraa eegamu akka kennu jajjabeessuu fi dhiibbaa gochuudha dhumarratti ammoo waan hubatamuu qabu tokkotu jira kunis
mariin araaraa kun bu'aa dirree lolaatiin miti. Qaamni wal lolu lama marii araaraatiif ammoo kan taa'u haala lama keessatti. Kan duraa ammoo gareen tokko dirree lolaa irratti olaantummaa guddaa argachuun injifannootti yoo dhiyaatee fi gamni kaan ammoo guututti mo'amuudhaan dura araaramuudhaaf yoo murteessedha jechuudhaan kan dubbatan. Kan lammataa gareen lachuutu lola yeroo dheeraa boodaas ammoo wal injifachuu yoo dadhabanidha jedhan obbo Jawaar Mohammad. Lolli waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi mootummaa jidduutti godhamaa jiru bakka wal injifachuu ta'e wal dadhabuutis hin geenye jedhan. Yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa sawwaan gosa natti hin fakkaatu jedhan. Mariin kun kan dhufe dhiibbaa uummataa fi hawaasa addunyaatiin keessattuu xiyyeeffannoo hawaasni addunyaa biyya keenyatti nagaa buusuudhaaf agarsiiseen ammoo kan hin eeggamnee fi carraa guddaadha jedhan. Xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa saffisaan jijjiirama. Kanaafuu ammoo yeroo dhimmi keenya xiyyeeffannoo argate kanatti ariitii fi gamnummaadhaan itti fayyadamuun barbaachisaadha kan jedhan. Carraa kanatti fayyadamuu dadhabnee qisaasnaan garuu yeroo dheeraadhaaf gaabbuun keenya hafan qabu jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad yoo akeekkachiisan nu haa milkeessu jechuun ammoo hawwiidhaa fi abdii qabanis dhaammataniiru.